Hawaasa keenya keessa wanni baratame obbolummaa Islaamaa tana daran obbolummaa dhiigaa fardeessuutu jira. Tokkummaan Islaamummaa jiddugala godhatte akka Musliima Itoophiyaatti nu barbaachisu jedhanii amantan. Tokkummaan jiddugala godhatte kuki akka Islaamummaa Itoophiyaatti dirqaman jira. Maaliif jennaan tadhiigomaa qobaatti gartee silatul rahimiidhaan waajiban irraa barbaadu jira. Ta'obbolummaa Islaamummaa adii fi gurraacha isaa jechuudha. Amma nuti fakkeenya biyya ormaa jiran. Biyya ormaa yoo jiraannu kana daawaa keenya kana akkuma amma silaati gaafatte kursii tokko irra taa'ee afaan afuriin daawaa godheetiin jira. Kuni gartee wal dhabuudhaan waa dhabne malee waa dhabneetii miti wal dhabne nuti. Dhabiisi keenya guddaan wal dhabu harkaa wal dhabu. Ayata Quraanaatu ajajee jira. Innamal mu'minuuna ikhwaa jeelan maqaa namaa addan baaf. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد جريبر فكيني نما ربتي أمانيجي يوني فين بغرتي دجي تنافي غرتي تناولي في دي قرآن فديسة تناولي في دي تندلقين إيمان مخيار ركنا قبا لا لما شعالين جنة صهيب جنة أبل جنة قرآن فكيني نما ربتي أماني akka qaama tokko tahuu qabaa je yoo afaan adda ta'es yoo biyya adda ta'es yoo anta nan goone hoo anumaatu namanin ammallee jechuutti nageessa laal dubbiin dubbii jabduu bar dubbii iimaana namaa tokko malee dubbii gartee namni akka laaftuutti ilaaluu miti.